raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Tulluu guddaatu jige. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeechumaan Gurmecha Gammachuuti. Tibba kana aartiin addunyaa nama guddaa tokko dhabdeerti. Mootichi muuziqaa Alii Muhammad Birraa boqateera. Oromoon akka sabaatti ilma isaa bara dheeraadhaaf waltajjii muuziqaa dhuunfatee artistoota hedduuf abbaa fi fakkeenya ta'ee muuziqaa fi afaan Oromoo jaalatamaa taasisee doktora kabajaa jaalatamaa fi beekamaa Alii Muhammad Birraa of biraa dhabee gadda hamaarra jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar, qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa jireenyaa artistii guddicha seenaa Alii Birraa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Alii Birraa kan dhalate fulbaana 29 bara 1948tti Dirree Dhawaa bakka ganda Qoree jedhamutti ture. Abbaa fi haati isaa kan gargar ba'an yeroo inni daa'ima waggaa 3 turetti ture. Aliin abbaa isaatiif ilma tokkicha yoo ta'u, karaa haadhaa obbolaawwan qaba. Aliin haati fi abbaan isaa gargar ba'uu irraa kan ka'e kan isa guddise abbaa isaati. Daa'imummaan mana barnootaa afaan Arabaatiin kennamu seenee dubbisuu fi barreessuu danda'eera. Sana booda mana barnootaa mootummaa lixee haga kutaa 6tti erga baratee booda waggaa umurii isaa waggaa 13 ga'u baandii afran qallootti makamee muuziqaa barachuu eegale. Barnoota isaa fi kan hordofee erga gara Finfinneetti deemeti. Sirbi inni dura baandii afran qalloo waliin waggaa hojii jalqabu sirbee Birraan Bari'ee kan jedhu ture. Akka carraa ta'ee baandii afran qalloo keessaa artistoonni maqaa Alii jedhu qaban isa waliin 3 waan turaniif tokko isa biraarraa gargar baasuuf Alii Muhammad Alii Birraa ta'ee waamame. Kanaaf haga lubbuunsaa jirutti maqaan kun ragga'ee maqaa abbaa isaatii bakka bu'ee isa waliin hafe. Alii Birraa sabboonaa walitti qabaa yookiin tokkoomsaa Oromoo sagalee uummata miidhamee ta'eeti kan jireenya isaa guutuu dabarse. Toorri jireenyaa Alii Birraa muuziqaa isaatiin hin calanqisiifne hin jiru. Jaalala, tokkummaa, sabboonummaa, aadaa, ofiin boonuu, miidhagina biyya isaatii, bu'aa fi barbaachisummaa barnootaa, guddina afaan Oromoo, rakkoo uummanni Oromoo keessa darbee fi gara fuulduraatti hawwii uummanni isaa qabu sagalee isaa dhaggeeffatamee hin quufamneen ibseera. Aliin muuziqaa irratti kennaa addaa qaba. Muuziqaa isaa dhaggeeffachuuf afaan Oromoo beekuun barbaachisu. Muuziqaan afaan addunyaa hundi dhaga'u yaada jedhuuf Alii Birraa fakkeenya ifatti mul'atu ture. Akka ogeessonni muuziqaa ragaa ba'anitti Aliin nama iccitii muuziqaa galtee fi taphatee dandeettii addaa nama qabuu fi sagalee dhaggeeffatamee nuffamne nama qabu ture. Egaa kaleessa waan of biraa dhabneef akkas ture jennee dubbanna malee Aliin hin duune. Hojiinsaa bara baraan jiraata. Alii Birraa muuziqaa hin qindeessa, walaloo hin barreessa, yeedaloo hin burqisiisa, meeshaalee muuziqaa kan akka uudii, gitaara, kiiboordii, piyaanoo, akkoordiyoonii fi haarmooniikaa haalan taphata ture. Walumaa galatti Aliin waan hunda nama danda'u ture. Aliin afran qalloo waliin qofa osoo hin taane baandiiwwan bebbeekamoo biyyattiin horattee kan akka baandii Kibur Zabanyaa, Ibex, Itiyoo Star jedhaman waliinis hojjeteera.
waltajjiiwwan akka hagar fiqirii fi raas tiyaatar jedhaman irrattis taphataa tureera. Alii Birraa muuziqeessitoota filatee gara waltajjiitti fiduudhaan illee dandeettii addaa qaba ture. Fakkeenyaaf Efreem Taamiruu namni filatee waltajjii muuziqaatti baasee Alii Birraati. Aliin kan taphatu afaan Oromootiin qofa miti. Afaan Amaaraa, afaan Sumaalee, afaan Arabaa, afaan Harariifaatiin sirriitti taphateera. Afaan Oromoo dabalatee afaanota 8 rakkoo tokko malee dubbata. Isaanis afaan Ingilizii, afaan Suudiinii, afaan Sumaalee, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Arabaa fi afaan Affaarii. Alii Birraa biyya Suudiinii fi Saudi Arabiyaa keessa yeroo muraasaaf jiraateera. Sana booda Ameerikaa deemee Akaadaamii Artii Los Angeles jirutti baratee bara 1990tti eebbifameera. Biyya Ameerikaa otoo jiru bara 1992tti walitti aansee Itoophiyaan alatti albama 2 baasee maqaa duraan qabu irratti beekamtii guddaa argateera. Sana booda gara Kanaadaatti deemee otoo jiraataa jiru bara 2005tti gara biyyaatitti deebi'e. Erga biyyatti deebi'ees biyya abbaa isaatitti kabajameera. Badhaasa adda addaa doktorummaa kabajaa dabalatee argateera. Waggaa 50ffaan inni muuziqaa itti jalqabees yaadatameera. Alii gaggeessuuf akka biyyaatti sagantaan qophaa'aa jirus qaama isaatu boqate malee inni jiraataa ta'ee itti fufa. Hojiinsaa dhalootatti darba. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansinee Alii Birraa oggaa lubbuun jiru waa'ee eenyummaa fi jireenya isaatii, waa'ee hojii isaatii viidiyoo ibsu kana isin dhageessifna. Seenaa kana kan arganne maxxansa viidiyoo namni ifa baas Abdullahab jedhamu Facebook isaa irratti maxxanseerraati. ورخينا باسي علي أبان خيا محمد أخاهم خيا موسى علي محمد موسى توري جا مكان علي براجو مكان أرتيستوما سربا جلكبا جافان جلكبا أكلكوفس أوروبا تكون في لبس قالي في جهاتمي لمتي توتا يوكان باندي أفرنكالو جلن مقالة دريدها كيستي كان دابن وقاته إسان ولين سربو داف يون جلكبو سربا برا دابره جلون جلكبه بودا باندي سن كيسا علي نما سدي توري نما سدين كيسا مكا أداتي نون وامن مالي علي وجرانيس باندي كيسا ركنا تكو علي شبوتي تكو علي تجيتي أنا بودا سربان أن جلكبان سربي برا دابره كان جاول رامك أكي يفودني علي براته الدول تلالت لمقالة دريد ganda koreejaan baran dhalatrees akka guyyaan isaa guyyaa roobiitii arba'a akka lakkoofsa faranjiitti meey 26 1948tti Abbaakiyyaaf ani tokkuma homaa obboleen hin qabu gara abbaa kootiitiin garuu haatitii ilmaan baay'ee deesseeti gariin isaanii dhukkubaan garii isaaniin lola keessatti irraa dhumanii amma dubra sadii duwwaatu jira takka Jibutiidha jirti Haawaa jedhaniin takkaas Ardooginii jedhaniin funyaan biiraa haadhatiyya bira jirti. تكاس زهرين في نيامبير مجرتي بيها لكيا الوان دايما يعني جيك أتوه كيانتي من ندو الآن رب شاب جمد الآن ترى جمد شو الآن كبان أنت بدأ جولم ما كيستي موسيقان هدو جارد ماس موسيقان هدو دقيا سنراين كرا بروفيشني كرا فرد لنا تفكر أباك يوجيان جدا وجهه أباك يا أمانتي خيساس نجرا جرا موسيقى خلاص تكو فدي إنه مكان جرو وني إني فدي إسات إنه جرا موسيقى خلتينا
irrana baasuu barbaadu gatii hin qabu warri muuziqaa biyya kanatti taphatu. Inni waa'ee Misira fa'aa, Ijipti fa'aa kana warra sirboota sirbaa hin dhaga'a. Taarika warra sirbuu kan achitti sin dhaga'a. Qabeenya isaaniitti sin dhaga'a. Waan akkasii. Kun ammoo biyya keenya keessa bilas waan nama mirqaansuu miti hojiin isaatii. Kana ifirraa dhiisi naan jechaa ture. Wanni isaa gaaf tokko yoo si jalqabe yoo si iddee muuziqaan laafatti keessaa bahuu hin danda'amu. Ani caala na keessa misoomaa guddachaa walataa na dhufee booda gaa maal godha innis ammas dargaggummaa waliin jiraanitti kontiroola na godha galgala sa'aatii lamatti yoo mana hin galle rakkina guddaa uumamaa muuziqaa jala deemtaa maal haga tokko na jeeqeeti gaa hin dadhabee kan islaamaa kan ta'e arabii direedhaa keessa kan jiru hundumaa waliin ga'ee kan fixe hundumaa san booda gaa rakkina amantiitii fi kana kanaatu jira abbaa qiyaas ani deemeetiin iskuula mootummaa seenee kutaa shanaffaa madrasa jadiidaa jedhanii kan agartee akadaamik barsiisan arabiik amhaarik ingilish barsiisan achi baradheetiin yookaan kutaa jahaffaa dabru gara gaziiraa abbaan fayyaa jee ammaas gurbaan nataa ni jiraame gini gara galaa maare jechuudhaan achi na baasee iskuula islaamaatti na deebise kanumaan fixe. Achi gaa waaniin baradhu waan hin jirreef jecha anumaa barsiisaa na godhanii taa'eetiin barsiisuudhaan ture. Achi booda Finfinneedhaan dhufe. Finfinnee yookaan dhufu asitti kaatediraal iskuuliidhaan seenee fattanameetiin dabre kutaa sagaliin seenee sagalirraa otoon baradhu jeequmsii wannaa dhufe kan jijjiirama iskuulan yuunivarsiitii fi maarree kun hundinuu rabshaan ka'ee anis achumaa iskuulli cufame achumaan nan dhiise. Achi dhiiseetiin amma waggaa meeqa booda ammas galgala iskuula halkanii mana poostaa bira achi seeneetiin barachaa ture. Achi sirriitti maatiitii kana iddoo fattanameen biyyaa deeme. Mana barumsaa keessa waggaa fatanaa finne booda fa'aa yaalli eegee finne booda wannaa jiraami jes boqonnaa kilaasuma keessa ta'an waan barru xarabeezaa irra baheetiin sirbuu ture ani kilaasii keenyaaf akkuma gaariitti nan sirbaaf sirba hindii sirba amaaranyaas afaan keenya zamana sana hedduun sirbamu amma waan akka qaanyii tokkos fakkaachuu ture zamana sana. Sana booda garuu dhugaadha ijoolleen kilaasii keessa jaboo na dhiibuu ture akkaan sirbu. Arabiikiidha kan barachaa turre waa'ee amantii irratti jabaadha. Nin deema masgiidaas deemuudhaan ture haga gaafa ijoollummaa. Booda ergaan dargaggeessa ta'e booda na harkaa faca'e ammas ati amantii rabbitti numaan qaba. Alii fi muuziqaan eessatti wal argan yoo jedhan jalqabuma gaafaan muuziqaa dhagayeerraa taheeti waan na gammachiisaa ta'uu isaatu jira bakkaan itti wal argine fi waliin hedduu hiriyaa taanee fi muuziqaan bakka mana shaahii muuziqaa ittiin taphatan fa'aa dhayineeti achiis dargaggummaatti jiraamoti muuziqaa biyya alaa kan hindii kan awurooppaatis kan ta'u kanaas dhagayaa kan biyya keessaatis dhagayaa akkasitti hiriyummaan keenya dagaage anaa fi muuziqaa akkasitti walitti dhufne. Dirree dhawaa haga waggaa 18 umriin kiyya haga ta'u dirree dhawaadhaan jiraadhe. San booda
finfinneedhaan dhufe finfinnee waggaa 3 kana taa'eetiin awaash 7 kiiloo bikka jedhan achi midir baabur kan jedhan shaminda feer keessa waggaa 2 hojjedheetiin san booda finfinneetti deebi'ee waligala waggaa 18 finfinnee keessaas jiraadhe dirree dhawaas 18 finfinnees 18 ijaarsa shamarrii irratti kan qaanfataadha sodaataadhaan ture garuu maal godhan gaa waan hafne jaalaltii nama idditii san booda shamarriilee gaa shamarrii hinan jaaladha immoo na irraa hin qaanfachuu ture nan sodaadha shamarran irratti waan jaaladhu amala gaarii qabaachuudha. Otolle uleen jebe kanaan bakka danjabu otolle uleen jebe kanaan bakka danjabu. Dhaggeeffattoota keenya seenaan Alii Birraa haganatti waan dhumuu miti. Kanarraaf isiniif dhiyeessinee baay'ee xiqqaadha. Gara fuulduraattis isa yaadannaa isa kabajna. Seenaasaa ol kaasnee dubbanna. Kanarraaf jenne garuu asumarratti golamna. Artistiin keenya kabajamaan Jennataan haa qanani'uu nagaa ta'a. Irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Otolle uleen jebe kanaan bakka danjabu otolle uleen jebe kanaan bakka danjabu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Kenya Kalleja tokkummaa hundi bilisummaa Afaan Oromoo hundi Oromummaa Afaan Oromoo hundi Oromummaa Gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke Cirracha bishaani baay'inni jajjabee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaani baay'inni jajjabee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloonke lakkaawameen dhumu hibbuuf maqmaqsike kan rafe dammaqsa wayituuf walaloonke lakkaawameen dhumu hibbuuf maqmaqsike galmaada keenya egaa seenaa keenya kalleja tokkummaa hundi bilisummaa Afaan Oromoo hundi Oromummaa Afaan Oromoo hundi Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'inni jajjabee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'inni jajjabee meenuu marti itti haa yaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasa fi herrega. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.